يتفوف لايفي قد لكستي يا سربيتين جرو يا تفوف اوكي we're online. alright yo ya kam jirtu daawwattoota fi hordoftoota gumii bokkoo miidiyaa keessummaa qabadhee dhiyaadhee jira keessummaan kiyyaa obbo Alamuu Sokoraati anka qopheessee isin dhiyeessu ashannaa fi goljaati kaayoo waraana kanaa maani akka jedhu kaayoo amma waa'ee waraana amma labsamee kanarratti haasofna kaayoo waraana kanaa maal jedha gaaffii qabuu keessaa oromoo waraana kan akkamitti ilaaluu qaba kan dhumarra qopheeffadhe immoo oromoon maal tolchuu qaba waraana deemu kanarratti maal tolchuu qaba waraanni kuni warra callaarratti labsame moo yoom labsame waan jedhus addaan baasee Alamuun nu ibsaedha sududumaan gara gaaffii deebii kennaatti deemna Alamuu wajjiin mee Alex nagaa nuu fuudhiiti daawwattoota gumii bokkoo nagaa fuudhiiti achiin duba gara gaaffiitti sududumaan deemna. Ashama fayyaata nagaa waan jedhu nagaa qabdu nageen badhaadha. Okay, tole. Alex kaayoo waraana kanaa maal jetta meelaali waraana amma deemaa jiru kana ilaalchisee mee ummata oromootiif hubannoo uumuudhaaf namoota hubannoo tokko tokkoon argatin kanaaf maal jechuu dandeettame? Okay, galatooma shannaa fi kaayoo waraana kanaa hedduu si rakkisa jechuun ibsuu fi maaliif jennaan namoota hedduu keessa jira jechuun fedhii adda addaatu keessa jira. Akkaataan fakkeenyaaf mootummaan federaalaa Dr. Abiyyiin durfamu ibsu akkaataan warri TPLF ibsu gosa tokko miti. Akkaataan ammoo addunyaan fagoorra laaltu ibsitus adda adda. Garuu kana hunda waluma qabannee maan fakkaata yoo jennu hunda laallee maanii fi ka irra wayyaa ta'e ka irra beettee dhugaa fakkaatu fudhan. Akkaataan kaayyoo waraana kanaa namu akkuma isaaf toletti ibsata. Akka naaf ta'a jedhu jecha. Fakkeenyaaf inni jalqabaa akka mootummaa ibsutti seera eegsisaa seera cabee biyya keessa seera eegsisee seera eegsisuu fi tarkaanfii fudhadhee jedha. Kana yommuu keessa laalle wanti kun dhugaadhaa moo maal jechuu? Maaliif wanti kun dhugaa ta'uu dandeetti? Maaliif wanti kun dhugaa ta'uu dandeetti jennee of gaafanne nama hin beekneef jechuun uummanni nami fakkeenyaaf Abiy jaalatullee jiraachuu deeggaraa ta'uu danda'a. Garuu dhugaan dhugaa. Obboleessa kellee ta'e moo abbaa kellee ta'e moo fira kellee ta'e moo jalqaba wanti ati ilaaluu qabdu waraanni kun dhugumaanii seera eegsisuuf dalagame akka Dr. Abiy jedhu humna waraanaa kan Tigraay keessa jiru naannoon Tigraay aatee kanaafi tarkaanfiin fudhachuun dirqama waan jedhu mul'isa wanni inni dubbata. Kan ammoo yoo laalle dhuguma yoo laalle humni waraana Itoophiyaa cimaan jechuudha. Ka akka malee hidhate mekanaayizd kadhannoon jechuudha teknooloojii cimaadhaan hidhatee humna qabu harka dhibbarraa akka tilmaama hayyootaatitti akka jechuun hayyooti warri keessa beeku dubbatutti harka dhibbarraa hanga harka 50 akka jiru waraanni Itoophiyaa naannoo Tigraay keessa jira jechuudha. Mekanaayizd ammoo kan ta'e ka Brigeedar 8 qabu 8 keessa inni 6 jira. Kanaafuu dandeettii yookaan humna kana yoo humni waraanaa Tigraay milishaan waraana Tigraay humna kana ukkaamsee dheebessee akka wanni keessan baane godhe jechuun waan deemu miti jechuun waan danda'amus miti. Waraannichi kana yoo ta'e waraanni Itoophiyaatu humna hin qabu jechuu argisiisa jechuudha. Kun ammoo dhugaarraa ala soba dhugaa ala jecha. Kan ammoo beekuuf maali akkamiin godhuu qabda yoo jette namoonni adda addaa dippiloomaatii namni adda addaa namni biyya alaa
Awurooppaa fi Ameerikaa irraa Kanaadaa irraa jiran yoo xiqqaatan nama 1,500 ta'an amma namni achi keessatti ukkaama. Namni jechuun biyya alaa jiran. Tokko tokko namoonni gariin keessa waa adda addaa illee beekanu ibsa adda addaa miidiyaalee adda addaatiin karaa wanniitiin kennaa turanii. Isaanis konfirmee jechuun ni godhanii jiran gama tokkooni. Adoontiin humni waraanaa achi jiru sun harka dhibbarraa humni waraana Itoophiyaa immoo harka dhibbarraa 50 mootummaa Abiyyii fi ajajamuu dide jechuudha kan argisiisu. Kan rakkoon guddaan kan. Gara Tigraayitii yoo fudhatte ammoo nu seera eennee jirraa mootummaan nu jilbeeffachiisuu fi akkana nu godhaa waan jedhan dhiyeessanii. Walumaa galatti rakkoon kaayyoo waraana kanaa yoo laallu wal balleessuudha. Wal balleessuu jechuun akka Dr. Abiyyiitti paartii TPLF guutumatti dhabamsiisuudha. Kaayyoo isaa inni guddaan kan. Kun ammoo nama keenya keessatti jechuu hedduu wanni na gaddisiisu jechuun nama kan laalu wanti hedduu na gaddisiisu. Yoo kaayyoon Dr. Abiy TPLF balleessuu fi ta'e nu ammoo akkamiin laaluu qabna waan jedhu wanni guddaan jechuun amma nuti. Mee tarii alamu ilaa. Fakkeenyaaf Abiyyii fi TPLF waliin turan waggaa 27 kasa guddifatanii isaan. Ilma guddifachaa isaaniiti inni. Garuu waraana amma deemaa jiru kana akkaataa Oromootti ibsaa jiran inni laaltu akka waraana Oromoonii fi TPLF fakkeessanii waraana naftanyaa fi TPLF walolte kana dhiyeessaa jiru. Yoo sirriitti waan kana hubataa jiraatte jechuudha. Maanii fi waraanni kun ka deemaa jiru lafa amararraa kutan deebifannaa TPLF olaantummaa kiyyatti mul'ifadhaa waan jedhu ibsaa jiran waan jedhu fakkaata. Fakkeenyaa mee ilaali. Oromoon waraana kanarraa maal hubata? Maaltu deemaa jira waan kana Oromoon akkamiin laaluu qaba? Oromoon akka Oromootti waraanni kun yoom jalqabame? Waraanni kun akkuma amma Abiyyi gaafa gaddaadhe TPLF irraa jalqabe maaliif si fakkaata? Waraana kana innaa dubbatan isaanii garee waaman qaban. Abawoo shanee jedhu Oromoo rukutuudha maqaa moggaasanii jechuudha. Nami ka odeessaa jiru immoo miidiyaan ka odeessaa jiru TPLF jedhu Oromoo keessatti hin beektaati. Gujii keessatti, Wallagga keessatti, Oromiyaa guutuu keessatti mootummaan Abiyyi Ahmed shoror keessaa ture ammas shoror keessaa jira. Kanallee laaluu qaba Oromoon hubatuu qaba. Isa kanarraa walta qabimee wanaa jedha asirratti. Waan akka malee gaarii kaaste jechuun waan akka malee barbaachisaa kaaste jechuun hedduu na qaabsiste jechuun galatoomii. Maal sitti fakkaata? Kaayyoon Dr. Abiy ayyaana laaltu ta'uun barbaachisu kaayyoon Dr. Abiy mootummaa abbaa irree ijaaruudha. Yoo kaayyoon Dr. Abiy mootummaa abbaa irree ijaaruun ta'ini waraana dhiisiitii wanti rasaasa tokko rukutanuuf illee hin jiru. Maaliif yoo jenne akkuma tu jette TPLF waliin turanii waggaa 27 waliin ture nama TPLF guddiste Dr. Abiy. Akkasumas uummanni Itoophiyaa uummanni Oromoo waan inni sirriitti gadi bu'ee beekuu qabu keessattuu namni nuti amma namni Oromoo kun beektee nuti sirna gadaa sirna qabnaa maalii qabnaa dimookiraasii qabnaa namni jedhu. Rakkoon Itoophiyaa walxaxaa keessa jirtu adoon dhiisiiti garuu hundeen rakkoo Itoophiyaa sirna biyyi sun ittiin bultu jaarmee ijaaramee lafa jiru dhabuudha. Osoo sirni cimaan jiraate jechuun sirni an dimookiraatawaa ta'uu danda'a. Garuu sirni cimaan kan namni hundi itti amanu, kasabu hundi itti amanu,
ka Tigreenis itti aman, ka Oromoonis itti aman, ka Afaaris itti aman, ka sabi xiqqaan meebi haayizoo dorsee ka jedhamu sana sabi hundi itti aman. Namni hundi dhibbarra dhibbaa amanuu hin danda'u. Komii qabaachuu danda'a. Garuu harki caalu namni Itoophiyaa keessa jiru sabi hundi, sablammoota hundi dhuunfaallee yoo ilaalte sirni kuni bulchiisi dadhabbin haa qabaatu malee sirni kun bareedaa. Sirni jedhame Itoophiyaa keessa yeroo jalqabaatii fi haga ammaatitti harki caalu Itoophiyaan jecha namni amane maali yoo jette sirna amma federaalizimii kana. Sirni federaalizimii kun waggaa 30 dabrite kana keessatti gangalatee hojiirra oole. Garuu akka barreeffametti, akka taa'ametti namoota keessa of waa arguuf jecha yoo mee naannoo amma Amaaraa tana warra amma magaalaa keessa jiru kana ka amma Dr. Abiy jala fiigee biyya tana gara balaatti geessu jiru kana yoo ta'ini harka dhibbarraa yoo amma naannoo Amaaraa yoo harka 30 taate harki 70 yookaan ammoo gara 60 wayii hin lakkoofne garuu sirna kana amana jechuudha. Rakkoon biyya keenyaa sirni hojiirra oole jechuun yoo sirni kun silaa cimee hojiirra oolee jiraate sirni kun ijaaramee jiraate yoo fedhe Dr. Abiy aangoo qabaate moo yoo fedhe ati aangoo qabaatte moo aangoo qabaatte moo garaagarummaan nu finnu garaagarummaan namni dhiibbaan dhuunfaarra goonu garaagarummaan nuti gareerra goonu garaagarummaan nuti humni nuti kaanee waraana saba tokko achi keessatti garee ta'e tokko dha'uu dandeenyu hin jiru. Maaliif jennaan seeraan bulta. Kun amma fakkeenyaaf Ameerikaa fudhadhu. Chiinaa keenya jirtiin akka Tiraampiitis lama waraanni akka Tiraampiitis waan inni godhu arguu jirti. Fedhii isaa waan inni godhu. Garuu sirna jira. Sirni ijaaramee jira. Namuu sirna saniif bitama malee dhuunfaaf hin bitamu. Namaaf hin bitamu. Nama faana hin deemu. Maaliif kana kaaseen? Nu amma namni amma fakkeenyaaf nu amma namni yeroo jalqabumas argumaan siin jedha kun farra Abiyyiiti. Dhaggeeffate diina Abiyyiiti siin jedhan. No! Abiyyi nama dhuunfaati bar. Nuti nama dhuunfaati bar jechuun namni har'a bishaan fe'attee bishaan dhuguu kana fe'amtee wedduu ta'a jechuun namni dhuunfaa uumaa faayidaan qaba. Har'a fakkeenyaaf yommuu Abiyyi qofa deeggartee waan Abiyyi jedhe qofa goote yoo sirni amma Abiyyi gadhaaba jedhu kun amma rakkoon guddaan maan Abiyyi sirna jiru kana ijaarree jabeessinee gadhaamna adoon ta'in waa ante waa an jedhe waa an godhe malee namni na morme namni nan dubbate namni wanni godhe biyya san keessatti abadan guyyaa tokko illee hin jiraatu waan jedhu. Kaani hidhaa kaani wanni godhaa kaan farrajanii kaani waraanaa humnaan jechuu humnaan waraaneeti jilbeeffachiisa. Kaayyoo isaa kana maani nugusa yookaan nugusa abbaa wanni ta'ee jiraachuu kaayyoo isaati. Asillee deemi achillee deemi asillee baasi kun waan hafa qabu miti. Yeroo milkaa'e wanni ni yaadu kan. Nu ammoo maan godhuu qabna. Biyyi yoo sirna hin qabaanne homaa bu'aan hin jiru. Biyyi sirna hin qabaanne abadan bu'aan hin jiru. Amma akkuma jette waraanni TPLF irraa jala hin qabamne waraanni tokkoffaa Dr. Abiy katti kaate Oromoo irratti. TPLF barri kunoo dhiyoo kana dubbataadha bari. Akkuma Wallagga goone isaan goona, akka Gujii goone isaan goona, akka Sidaamoo goone isaan goona jedhee bari. Mee Sidaamoo keessan maal godhe? Mee Gujii keessan maal godhe namni kun? Mee Gujii keessan waliin beekna maal godhe? Mee Wallagga keessan namni kun maal godhe? Waraanni sun abaa'oo shanee abaa'oo maanii goone jedhan. Mee abaa'oo adee baase? Ijoollee xiqqoo jaarsa jaartii jeesuu malee waliin beekna Gujii keessa guyyaa tokko keessa nama meeqa qalan? Guyyaa tokko keessa nama meeqa ajjeesan? Guyyaa adii magaala keessa jechuudha. Nama gabaa ba'ee irraa ta'a. Kasaa ammoo guyyaa nama wanni godhan. Mee fakkeen inni fudhatu, fakkeen amma inni Gujii irraa fudhatu, fakkeen inni Wallagga irraa fudhatu, fakkeen inni Somaalee irraa fudhatu, fakkeen inni Sidaamoo irraa fudhatu, ka wataaddarri Itoophiyaa fakkeen gaariin dalage waan an dubbadhu soba yoo ta'e yoo wanni namni hin faalleessa jedhan soba ta'e addunyaan humni addunyaa ka adda addaa ka waan hin ta'aaf waan hin ta'e laaltee tokko maqaa namaa galmeessitee ka waraanni sun ijjeesse ka waraanni sun hidhaa keessaa baasee rashshane ka fixe hunda tokkoon galmeessanii jiran. Akkuma isaa waan hammaatellee fakkeenyaaf waan ta'aa jira tokko waan fakkeenyaaf nuti arginu cufa galmeessaadha warri sun galmeessuun hin jirti.
namni sun argaara. Amnesty International akkam waan Gujii keessatti egaa haa gabaasee hin beekne. Kanaafuu waraanni irra cimaa warra humna qaba kaayyoo an deemuuf ka abbaa irree kan namni tokko biyya sanirratti anas sii beeka jedhee waan barbaade godhu akka fedhe godhu. Ka Itoophiyaa tokko goona. Itoophiyaa tokko godhuuf ati yaadaan nama tokko goota malee qaamaa humnaa walitti qabdee waan an jedhe godhi waan an jedhe jedhi sirna federaalizimii kana gubi. By the way, haga ammaati wanni abii dalage by the way. Waan guyyaa warri iyyuu amma leellistoota sirna durii suni guyyaa guyyaatti feesbuukii irra sooshaal miidiyaa irra tiwiitara irra haasoftu. Waan isaan godhanu ala haga ammaa wanni abii mataa isaatiin godhe hin jirtu. Wanni beeku waan. Abii Jawaar haa hidhamu haga jedhan almost waggaa tokkoon duuba haa hidhame Jawaar. Abaawoon baduu qabdi jedhee adoo inni jalan qabin hin dura. Ka waraana irra wanni godhan. TPLF haa'uu qaban ka hidhee halkanii guyyaa dubbatu isaan. Hacaaluulee nu ujjeessaa jedhanii turan. Hacaaluulee namni nu ujjeessaa jedhee halkanii guyyaa isaan. Jechuun haga ammaatii wanni Itoophiyaa keessatti dalagame waan warri kun dalagu waan warri kun godhu. Nuti akka biyya takkaatitti TPLF Oromoo gootee beetti. Miidhaa biyya san keessa gootee beetti. Yes gootee beetti. Akka saba bal'aa saba Itoophiyaatitti dhiifama namni bakka bu'ee rakkoo duraan galte dhiifama namni jedhee dhaabatee paartii san bakka bu'ee gaafate Abiyyi. Dhiifama godhaniif dhiifama. Meetare. Mee Alex. Ilaalin fixadha ila. Dhiifama. Yommuu dhiifamaa miti jedhan. Warri TPLF ka har'a amma nuti ka gaafas bara dabre nu kana nu miidhe ka amma nu achi dagarru suni ifa bahee miidiyaa addunyaa irra bahee addunyaa hundaa barreesse nuti akka waliigalaatti TPLF badii daladdeen beena waliin balleessine. Badiin jira. Badii san dhiifama saba gaafannee jira. Yoo ammoo badiin sun beektaa TPLF qofa godhe jedhante tokkoon waa Ashannaafiin godhe, waa Alamuun godhe, waan Teediroos Daanoo godhe, waan Geetachoo Raddaa godhe, waan Dr. Abiy Ahmad godhe, waan Lammaa hojjetaa ture. Namuu tokkoon laakkaa'ee fudhataa qaama sadaffaaf baasaa kennaati haasakatta'anii wanni godhanu jettee barreessitee jirti. Mee guyyaa tokko qaama sadaffaa rakkoo biyya san keessa galte. Haga ammas abaa'oo akkana godhe. Shani akkana godhe. Maani akkana godhe. Yoo Hacaaluun du'e. Hacaaluu nami jeesse nuti abaa'oo jettee nama ta'e tokko akkana na bitte. Innaa ammoo haasawu innaa walta deebanii haasawan afaan Tigireetii haasawanii. Innaa ammoo as deebanii haasawan afaan Amaariffaa Oromiffaa natti haasawanii jedhee nama waan akkanaa haasawa udaa haasawu. Qaami sadaffaan mee rakkoo biyya san keessa deemte guyyaa tokkollee jechuudha. Mee dhuguma addunyaan tun dhagguu deemti. Haga namni kun dhumatu. Haga namni adda addaa biyya san keessa du'u. Mee qaami sadaffaa dhaabatee waan kana sakatta'ee dhugaa jirtu haa baasu jedhanii guyyaa cufa kadhatan. Addunyaan hin kadhatte karaa hundaan guyyaa tokko baasanii jiran. Namoota hidhamee nama hidhamee iyyuu mana murtiitiin dhiyeessin nama meeqa jira warra amma TPLF jedhanii kasaa hidhanii qaban jechuudha. Nu ka barbaannu maa haqa. TPLF badii qabdi. Dhiifama gooneef dhiifama waliin gooneef. Nu amma kan raabeennu kan nu isaan kan nuti barbaannu. Biyyi tun tokko teete akka biyyaatitti qabeenya qabduun lafa qabduun humna namaa qabduun dura deemisa. Anaafatillee badhamma yoo xiqqaate waggaa hedduu badhamma akka waggaa gimmaasha olmoos fixanne yoo hedduu jiraan. Lafa ka jiraatuuf nami ka jiraatuuf ka jiruuf jechuun ka jiru akka itti fufume seenaa ilaaluu qabna bara. Baraa dhufaaf dabraa haga addunyaa ol kaatu waggaa addunyaa hagana geettu amma akkana guddatte amma nuti amma akkana wal argaa haasofnu tun advaansi kun ka guddatte bara waggaa 70 dabre keessatti guddinni addunyaa akka malee ulutaalee wal guddate jechuudha. Nu eessa jirra?
waggaa 60 70 dabre ammoo walloliis yoo har'a wanni tokko dhuftee namni lamaan walolu ebelu jeesu malee walaatti nagaan ta'e ebel balleessu malee maanii hin ta'e dargiin nama meeqa balleesse nama meeqa abbate nama meeqa lubbuu dhabe maa irraa argan yeroo mallesi lola meeqa deeme amma shiree inda sillaase maani lafa jedhan baadumme lafa dhantan nama kuma meeqa itti awwaalan maa irraa argan maa tokko irraa argan hin jiru jechuudha itti fuufi. Meetari dhiifama san irratti kaasuu barbaade dhiifama san gaafatee jira abiyyi gaafa san dhiifama gaafa gaafate maal jedhee jira nutti shororkeessaadha nutti dukkana keessan nama hidhee nutti nama kolaasee jedhe amma maal tolchaa jira abiyyi Oromoo meeqaan mana barumsaa keessatti manni hidhaa guutee jechuudha ijjeesaa jira TPLF luka murtee jedhe mucaa kakuu jedhan diqqaa argitee jirti abiyyi luka mure abiyyi nama 3 4 5 10 ol luka muramee beekama Oromoota abiyyi ajaja abiyyiitiin muramee jira tarii mootummaan kun kalee dhiifama gaafadhe jedhe maqaa'een nutiin gaafate gaafa san TPLF ihaadigii ta'ee dhimuti dhiifama gaafate har'a immoo Oromoon maaliif egaa inni amma hiriira Oromoo waamee jira gaaffii kana gara hiriiraa geessuu barbaadeeti hiriira TPLF kaleessin akkana goote lolaa jiraa jedhe inni mataan isaa keessattuu laale ashoo adoo dubbattuu keessattuu Alex nafichisi adoo dubbattuu laale ila gaaffii keessii fita kaleessa ihaadigii dha jedhee ifi mataa isaa ihaadigii bakka bu'ee dhiifama gaafatee jira biyyi ihaadigin Oromoo irratti yabadii dalagdeerti yes 100% garuu har'a yennaa lolu kan amma Oromoodhaan nagaaf hiriira bayaa Oromoodhaan qarshii baasaa jedhee Oromoo amma hiriira waamee jira Oromoon hiriira isaan waaman kan akkamiin laaluu qaba qarshiis maaliif baasa waraanni kan itti labsame jalqaba Oromoo irratti hiriira maalii baa baga najjeestee baarama Oromoon kun baga nujjeestee amma TPLF illee jeessa barbaaddee baga federaalizimii kana diiguuf qophoofte jechuu hiriira baamoo hiriirri bahuun kun maaliif barbaachisa akkamsa fakkaata ashuu laal nama waan kana dalagu nama har'a argitee waan kana godhu yoo nama rabbi amanuu yoo cheerchi deemuu masjida lateete nama rabbi yoo rabbi beektan ta'e illee rabbi sodaadhaa waan jennuun maaf jennaani dhiigi nama kennaa kaadoo beekuu dhabiyyi itti waraanatti bobbaasee dhangalaase dhiigi jaarsa jaartii dhiigi ilmaa afaan hin beenne lafee warra dhumatee badee ka Wallagga badee ka Sidaamoo keessa badee ka Gujii keessa badee akka inni jedhee san balleesse jechuun ficcisiisan suni ka inni Boorana keessa fixe ka hoteela keessa nama fixe ka nama fuudhee galu fixe dhiigi sun isin laala lafeen warra sanii isin waraanii san dhabdu jettee warra waan kana dalagu amma hardhamee nama meeqatti haadha meeqa boo'isa jira haadha meeqatti boo'isa jira nami ilmaa irraa dhumattee abbaa irraa du'e ka waan du'een hin beekne nama meeqa gargaarisa jira nama meeqa gargaarisa jira maatii meeqa bittannaa'ee biyya ba'eera wal gargaarisa jira nami kun har'a immoo horii qabu tokkocha walta qabee fotoon kaa maanii kennine sangaa kennine mee maaniif maan kenname mee waan gaafa dargii kenne nama maan jedhanii Itoophiyaan uummata keenya kana maan jedhanii warrummaa amma mootummaa kun short memory people of short memory jetteeni bara warra sammuu dheeressee yaanne qabeetta waa ammatti manqallaa qabatu ko waan irra darren been jedhanii ni bara fakkeenya maqaatti baasan ifi qaabadha ifi yaadadha namni ilmi namaa hamileen du'ina sareen ta'ina sarummaatu namni waa akkanaa yaadu namni waa akkanaa deeggaru maan sii godhame har'a namni dhumatiisa jiru mee namni amma kumaatamaan dhumate kun nama kumaatama hedduu dhumate hiyyeessaaf hiyyeettii malee namni achi keessa du'e tokkollee hin jiru even waraanni nu fuula dura dhufee wanni hin goone gabaree Amaaraa ristii teessa lafa teessan teessa hin deeffatan jedhanii sobaniif dura yaasanii ficcisiisan gartee lafa teessa isin deeffatan jedhanii ficcisiisan jechuudha maa irraa argattame maa irraa arganna bu'aa irraa argannu maan abiyyo teete yoo adoo warra san akka tasaa waaqa godhee fixee dhufe
Deebi'uma deebi'ee maqaa Oromoo jedhamu walgahii keessa yaame maqaa Oromoo jedhan warri PP jedhanu maqaa Oromoodhaan kaachanii yennaan beekaa dhalanii. Alaabaa amma isaan kawanni godhan sanillee balleessadhanii kun ilaalta ollaanii baanii yeroo isaa gizeedduu wanni godhan. Baandiraa Itoophiyaa san malee fi jala wanni godhan jedhanii. Urjii san lamarraa balleessan. Paarlamaarraa wanni balleessan argitee jirti. Kanaafuu waan godhuu jira waa isaati deemuu deema waa isaan godhuu jira ifa. Akka malee ifa waraanni kun nu laallatu bu'aa hin qabu. Bu'aa isaa yoo jiraate biyyi tun badu. Hiyyummaan dhufu. Ammaayyuu maanti jira hojjettanii yoo laaltan diinagdeen biyya sanii namni sila investimentii godhu wanni hin godhu boondiin biyya sun qaddu stock markeettiin zeero. Yeroo ammaa. Hiikalee. Kanaafuu bu'aa irraa argan badii malee hiyyummaa malee kadhaa malee addunyaa harka dhooftee nu ilaalte biyyi xanneen duraanuu badaa akka addunyaa gubbaatti xanne fakkeenya amma dikshiinarii addunyaa fudhatte biyya xanne jechuudha amma hiika fudhata fakkeenya akka Itoophiyaa jedhan haga ammaa irra jira xannee biraa uumisa malee maa irraa argatame lolaa hongee biraa uumisa rakkoo biraa uumisa malee maa irraa argata badii du'a biraa uumisa malee wanni tokko bu'aan nu irraa argannu hin jiru wanni irraa gammannu hin jiru wanni irraa argannu hin jiru. Itti gaafatamummaa yoo ta'e Abiyyiyyuu itti gaafatamuu qaba waa haga ammaa godhaa ture. Anuu itti gaafatamuu qaba yoo waan balleesse qaba. Namni hundi akkas yoo seerri hin jiraanne bar biyya tokko keessa bultee hin dandeettu. Eebelu akkana ta'e eebelu akkana na godhe wanni ati jettee yaaddu hin jiru. Nama tokkoof jettanii if hin balleessina. Namni tokko yoo fedhe gaanchoo falle fe'amee du'uu danda'a. Inni bannaa mee Dooktor Abiyyi yoo biyya tana walii galche akka amma namni hedduun biyyi tun walii galtee barbaaddi gattee ani mari'achuu barbaaddi. Wanni kun walii galtee barbaaddi wanni jedhamuu fi akka biyyi tun hin banne akka biyyi tun islaama jijjiirama dur dhufe misooma dur qabdullee waan dur silaa qabdullee hin dhabne ka qabdurra akka hidhattu godhiisaaf malee waan biraatiif miti sodaaf miti wanni ati biyya akka waraana keessan seenne gootuuf wanni yeroo hunda nagaa barbaadduuf nama hundaaf barre nageenyi nama hundaaf barre nageenyi nama hundaaf nama tokko ka fayyadu qabaate kan fayyadne hin qabu namni hunda fayyada nageenyi nama hunda fayyada guddin yoo guddin hin jiraanne yoo nageenyi hin jiraanne nama miliyoona ganaa qabanne mi'a har'a haa jennu mi'a amma biyyi kana haa deeggarru jedhinne yoo sabi bal'aan Itoophiyaa keessa jiru nama kana faana dhufee sirna inni fakkeenya ijaara jedhu kana gabbuusee sirna kana uummata irra gabbuusee uummata waliin mari'ate har'a be'an nama tokko amma namoota isaan keessa hojjetanullee bilbilaa fi wal agarra nama adda addaa wal dubbinya. Namni sodaata malee bar waan dalagiisa jiru namichi sun sammuu isaatu fayyaamu jedhee sodaa shakkaa bar namni waan dalagiisa jiru kun. Then why you support? Alabbaatee noo hin jedhin garuu hin gargaaruu hin qabdu kan bu'aan qabu. Maal? Jaarsaaf jaartii illee barri. Maybe ati jaartii yoo humnaa itti kaatame dhaanuu dandeetta namni dhiiraa irra humna qaba yeroo hedduu dhiiraa irra humna qaba. Jaartii irra humna qabaattee kaatee tumtee fakkeenya waan tokko balleessite bar jaartii illee waliin teettee mari'attee waan kana goona. Humna waan dhabdee fi humna hin qabdu waan irra dandee'u jettee gooteete waan ati goote sun itti fufisan qabaattu bar sanu. Kanaafuu akka biyya tokkootti namni kun gattee mari'atee rakkoo ilaalchaa ka jidduu jirtu rakkoo siyaasaa biyya tan akkamiin bulchina bu'uura gulantaan rabbe hodhanne gulantaa kan akkan kenna akkan biyya tana bu'uuratti goone sirna kana kenne sirna kanarra abbaan fedhe ammoo sirna san fayyadamee bulchaadha wanni irra bol'an biyya sirna hin qabne ka sirni dargee waliin sirni dargee kanaan dargii waliin bade sirni Haayilesillaaseen kanaan Haayilesillaasee waliin bade. Sirni Ihaadig amma Ihaadig kanaan kun Ihaadig waliin yoo badu ta'e amma Abiyyi maan godhaa kaayyoo isaa namichi amma advaayizariin gorsaa isa tokkoffaane nama ol bahee halkanii guyyaa miidiyaa kanarratti gaafa Ameerikaa jiru konstituushinii yookaan seera Itoophiyaa seera ittiin bulmaata amma Itoophiyaa itti bultu federaalizimii kaa Itoophiyaa itti bultu gubatuu qabaa jedhee gisee hedduu akkana ol qabee kun olaala akkana miidiyaarra guddisaa ture nama sana nama isa gorsu. Kaayyoo isaanii konstituushinii tun gubatiisi. Yoo konstituushinii tun gubattee akka biraa godhan ta'e yoo godha waan fedhan godha yoo fedhan ibin abbaa irree godhan namaan yoo uummanni Itoophiyaatti aman
yoo nama kana walta fiddee bakka hunda addaatii naannoo adda addaatii Oromoo, Amaara, Tigree, Sumaalee, Guraagee waan hunda walta fiddee bakka bu'ummaa kennitee fi kabajaan dhiiru akkana bullakki mootummaa akka dhuunfaatitti godhamu kun akka beektee nama dhuunfaati wanni godhamu kun akka malee waan baddu. Wanni kee xiqqoo neetwoorkii inni jedhana fakkaate. Gara keeti gara kiyyaa miti beetti fuudhe. Yaa gara kiyya. Tarii mee Oromoon maal tolchuu qaba jettani amma Alex mee Oromoon kanarratti amma waan amma deemaa jiru kanaaf Oromoon akka sabaatti Oromiyaa keessaa waan jiru ilaalcha keessa galchi amma waraana gara TPLF waraanadhanii humna addaa Oromiyaa ijoollee Oromooti ergamtuu malee as deebitee saba fi jettu badduun keessa jirti malee guutumaa guutuutti humna addaa Oromiyaa suni ijoollee Oromooti miti badduu jechuu hin dandeenye. Sigalee kanaafu isaan keessa nami saba sana kana quuqamuun dhabama. Akkuma badduun jirtu kan nami gaariinis hin jira. Walitti qabanii gara olii geessan amma fakkeenyaaf har'a maal dubbisee Arsii Baaleerraa nama sadiin ajjeefamanii reefa fidaniiru fedhanii akkasumas Harargee nama afurii Jimmaa nama 11 liyyuu humna addaa Oromiyaarraa nami du'eeraa jedhan. Mee Alex Oromoon ammas humna addaa Oromiyaa kana akka achi deemuuf eeyyamuu qaba jettamu humna addaa Oromiyaa kun Oromiyaa fi bilisoomsee Oromoo lafa Oromoo tana bilisoomsee lakki nuti naftanyaas ta'ee TPLFis Oromiyaatti gadinseessinu jedhee dhooggachuu qaba malee dhaqee lafa namaatti nama loluu qaba jettee abdatta. Angama kiyyaani dhugaa dubbachuuf angama kiyyaani guutumatti namni dhaqee lola san dhiisiiti wanni Oromoon beekuu qabdu Shimallis Abdiisaatu jechuudha. Shimallis Abdiisaatu kan nuti amma namni kun waan gaarii dalagaan jiru dadhabaadha. Namni kun sirriitti Oromoof dhaabbatee hojjetaa hin jiru. Homa biyyeedhuun dalaga malee namni kun cimaa miti jedhee namni hedduun komatu. Dadhabaa namni kun. Liidarshiippii isaa kan malee dadhabdu. Hoggansi isaa dadhabaa jennee nu komannu kanaayyuu Shimallis Abdiisaa asii baduu qabaa. Shimallis Abdiisaa yoon badin mootummaa Oromiyaa mootummeessuu qabanii mootummaan qabdu mootummaa aramane yookiin mootummaa hattu mootummaa beektee nama nyaata mootummaa beektee sanyummaa qabu waan ta'eef guutumatti diiganii bifa haaraa ijaaruu qaban jettee halkanii guyyaa dubbatti jechuudha. Kana jechuun maali har'a yeroo gabaabaa keessatti Shimallis achitti argitan. Nama irra dadhabaa nama irra akka muuyoo qabetta waan inni jedhe qofa godhu. Nama san bakka buusuu barbaadan. Kanaafuu anaaf Oromooti wannan jedhe. Akkuma mootummaa Oromiyaatittu. Akkuma immoo qaamni fakkeenyaaf dhaabii adda addaa abaa'oolleen jira namni ibin qaamii hidhatee ibin bosona jirulleen nama yookaan ijjeesuuf yookaan lola kaasuuf maanii adoontiin namummaa Oromootu paartii maanii adoontiin Oromoon waan qabuun karaa qabuun yoo hidhatee jabaatee if eegate malee halkanii guyyaa hidhatee karaa adda addaatiin if hidhatee if ijaare malee namni kun karaa kanaan lolli ka'u kun guutuma isin balleessuuf deema. Waraanni kun waraan nama deemu kun isini hanqatu. Namichi kun achi gad deebi'ee naan isuma namni kun daaraa akka durti bootan caalaa bo'uun keessa waan hafneef jecha yoo mootummaa abbaa irree barbaadanii mootummaa beektee nama nyaataa barbaadan womaa rakkoon hin jirutti waan ati jaallatte silaa namni biraa wanni godhuu hin danda'u. Garuu kaayyoo abiyyi kaayyoo akka malee nama balleessitu biyya tana balleessitu. Yeroo har'aa wanni nama godhamiisa jiru kuni ka sabii adda addaa fakkeenyaaf namni sabii Tigraay amma fakkeenyaaf yoo nurraa nuti
asin duuba balaa nurra uumame kanaan biyya tana keessa hin jiraannu yoo jedhe mirga qaba. Uma godhuu hin dandeettu akkuma Eertiraan sirraa fottoote fottooqaa jecha. Kabiraallee akkasuma yookaan wal kabajanii wal kabajaa waliin jiraatanii jechuun namni wal kabajee jiraachuu hin dandeenye uumaa godhuu hin dandeettu rakkoo guddaa. Oromoon illee wanni halkanii guyyaa gaafii kaastuuf wanni nu waggaa 100 almost amma waggaa 100 nama rakkoo yeroo hunda rakkoo bulchiisaa ifi sirna ifi bulchuu mirga aadaa teetiin afaan keetiin ifi keetiin ifi bulchuu ka aadaa ta'e mul'ifachuu ka misooma ka qabeenya fi qabdu lafa teetirratti waan lafa keessa jira waan lafa gubbaa jira irra fayyadamu dhabiisa malee nama kun nama jibbee adoo nama jibbee ta'e bar jechuun Itoophiyaa keessatti lafti Oromiyaa lafa Oromiyaa qofa lafi baay'inaan nami Itoophiyaa keessa jiraatu. Ana aadaa abbaan kiyya guyyaa tokko hagana guddisan nama baadiyyaati. Guyyaa tokko ati beektaa akkana ta'e kun saba akkanaati namni naan jedhan jiru. Even waan biraa dhiisi maan jettamu Oromoon intalti nama kamiitu jechuun haa waataa birraa jedhan abbaa fedhe heerumuu dandeetti mucaa waataa birra fuudhuu waan fedhe waan jaalate nama kana gosa tana fuudhe gosa tana maanii jette. An gosa tiyya malee fuudhu nama jedhu ijoollee xiqqoo gammadaan lakki nama waaqni sii kenne namoonni ijoo fuudhnaan jedhe nama abbaan kiyyaa waan akkas na gorsaa ture jechuun maan jechuudha agarsiisa ilmi nama namooma amana Oromoo waan ta'eef adoontiin kanumaaf illee baay'ina ilmi namaa waliin jiraanna bakka hundaa akkasuma ammallee uummanni Oromoo haga dur nama jaalatullee jaalatu nama waliin qaba garuu akka sabaati saba bal'aa uummata miliyoona hedduuti ifi danda'ee yoo biyya san bulchee yoo ifi bulchee ifi ijaaree sirna biyya san keessa ijaaree guddise nama tokko adoontiin jaarraa hedduu biyya san bulchee biyya sanillee jijjiiree akka sabi biraallee irraa guddatu godhuu danda'a. Yommuu nuti sabi hagana geenyu kun ifi hin dandeenye ifi hin dhaabanne halkanii guyyaa as nu fuudhee achi nu fuudhee akka bishaan eeleen naqanii kaasee achi dhangala'aa ka waan tokko waliin hin jenne maaliif jiraanna? Namummaan nu qabnu maan addunyaa maaliif nu qobli hamilee maaliif dhabna? Waan biraallee waliin galiin waan biraaf haa wal dhabnu garuu waan tokko waan lama sadi afur qofarra walii haa gallu achirra walii haa gargaarru ofii kennallee bilisa baafnee nu amma utubaa biyya saniiti utubaan dhaabbatee utubaan mataa isaatiitti wanni hin jenne wanni bira dhaabbattee hin dandeettu jecha. Kanaaf uummanni Oromoo kan jedhutti waraana kana keessa hin seenina. Gargaarsa illee barbaachisa uummanni keenya hiyyeessa hedduu jira ka waraanni Abiyyiitu balleesse. Nami meeqa hiyyoommatee nami meeqa badu kan nami meeqa waan ta'u dhabe kan nami meeqa waan qotatu dhabe midhaan qotatu dhabe keessattuu Gujii fa'aa Booranlee keessa akkasuma ture bakka adda addaati nama buqqisanii walta galchanii nama silaa horii horsiisu asii achi deemee jiruu isaa fooyyeffatu bakka tokko godhan hiyyeessa meeqa jira nama ati gargaaruu qabdu rabbi sodaadhu maangoota nama kanaa kan wal fixu gargaara. Mee namni kun nama waaqaati Oromoo nama waaqaaf hin jettame balaa gargaara. Maan sii godha? Yoo dhugaa barbaadan ta'e gattee'anii mari'atanii isaan illee lafa Tigraay dhandhee fakkeenyaaf Oromoon namni biraallee gochi biraallee barri yoo kabajaa fidhattee yookaan wanti fidhatte malee numaa irra qabna. Yoo hariiroo waliin qabaanne biyya takkaa lafa takkaa namni tokko baratee achi mee nama baratee achi dhaqee wanni ta'e illee nama keenya miidhaan irratti hin geessine uummanni kun uummata akka uummataatitti yoo dhugaa rabbii dubbanne Amaarallee deemee jiraan Tigraayillee deemee namni kun uummata sirna qabu yoo uummata bira dhaqee hin jaalatta akka malee. Uummata akka malee aadaa isaa eegatee sirna isaa eegatee nagiyaan si kabajee bulu. Warra immoo maqaa isaaniitiin daldalee as dhufee biyya tana cunqursee yeroo dheeraa fi balleesse hin beekna. Haga ammallee uumuu kan wixxifatu kan. An amma TPLF waan gaarii hojjettee waan gaarii gooteefi miti. Garuu karaa adda addaatu jira uummata kana karaa ifitti harka isaanii jala qabuu dandeettu. Karaa ati malaa yoo deemtee yoo beekta sirna nama kan hunda walta qabu. Biyya tana dhugumaan biyya dimokiraatawaa godhu. Mee waan gaafii tana uummata na dhageeffatuuf yookaan viidiyoo tana booda laaluuf yoo silaamee Abiy har'a Oromoo waliin jiraate yoo sila jaalala Oromoon dur isaa kennite san qabaate Yo kabaja gaafas Amaarri isaa kennite san sila Amaara waliin uummata Amaaraa qaba addiyaa qaba waliin qabaate
Yoo sabaaf sablammoota naannoo kibbaa waliin qabaate har'a uummanni TPLF jecha tokko akan jenneen hin beekta. Diigamee sanami kun biyya tana diigee dhabamsiisee uummata amma isa jala yaatee amma garaaf jettee asii achi fiiddu. Harree qofa ana haga ammaa bineensa illee ilaalla. Adurreellee sareellee guddisee wanni horiillee loollee gaala maanii waan cufa dhagge diqqeennaan waliin ture. Haga ammaa bineensa dhagge keessa harree qofatti bakka beektee ardaasii nyaattu yoo bineensi nyaate. Borullee bineensa amma kutaate har'aa mogolee tana fadhaa'e. Borullee galgala bakkumatti nyaatan tasan dhattee kamadhee dura garte. Guyyaatti aanu jecha. Just like that. Namni amma fakkeenyaaf akka waan badiin tun dalagamiisa jirtu beektu. Ka akka TPLF nu godhaa turte beennu ammallee mootummaa abbaa birree biraa. Hagas caalaa hamaa namni kun waggaa 2 keessa nama meeqa dhumata. Yeroo TPLF baar waggaa 27 keessatti mee Gujii naannoo Gujii keessatti nama meeqa du'e atu heddii akkuma du'aati yoo du'iisii waan hantuu akka hamaaf dansaa jechuun ulaagaan du'a ta'e mee nama meeqa dhumata. Yoo ulaagaa hidhaa ta'e nama meeqa hidhame mee. Har'a chaan jedhanii maqaa nama meeqaati nama meeqa awwaalamee nama qabeenya qabu meeqa irraa balleessan beekaa. Keessatti beekaa keessa beekaa meeqa jala wanni godhan nama kan adoo beekan jechuudha. Miidhaa irra geessuuf jecha. That's what's happening. That's what's happening. Kana wanni uumamiisa jiru, kana wanni ta'isa jiru, numaan nu godha. Yoo fedhe Tigreen man bulchin biyyeessan. Yoo fedhe Amaarri namni maqaa namaa rabbi sodaadha maqaa namaa wanni hin jedhina. Yoo fedhe namni bakkuma gosuma fedhe dhufee haa bulchu. Yoo sirna ta'e tokko jaaree ka uummanni itti waliin galu sirna san keessa alalli asii achi illee hin baane hammaataa dadhabaa ta'e abbooti seente yaalte jedhee namni kun harkaa irraa buusee kabiraa dhufee kabiraallee yaala. Akkas malee anas siibee kadhee nama tokko jala joonjaa oolte nama halkanii guyyaa fotoo ka'u nama halkanii guyyaa waan xiqqoo takka jaaree fotoo kakka'ee fotoo maxxansu. Bu'aatiin hin qabu nami jabaanii nama uummata isa walta qabee biyya tana tokko godhu jechuun beektee nama kana qaamaan tokko godhu. Amma nama kana qaamaan tokko godhuu barbaada. Mataanii wanni namni sammuu godhan malee ilaalchaan tokko godha. Namni ilmi namaa ilaalcha yoo tokko ta'e malee waan ta'e tokko irratti malee qaamaan tokko godhuu hin danda'amu. Darbii waan san yaalee nama kana tokko sammuu miti. Yuunifoormii gosa adda addaatti gosa tokkotti godhee ilaalcha gosa tokko qonna gosa tokko dagartee jaarsa gosa tokko godhee nama kana akka wanni kaan akka meeshaa wataadara amala wataadaraa beekte wataadara yuunifoormiin tokko waqtii uffatu tokko akka nyaatu tokko akka deemu tokko akkasi gootaati nama ilmi namaa adda adda jiruu isaatii adda adda akkatti nuti amma Oromoo waan fedhii ta'e Oromoo ta'e fedhii tiyyaan Gujii ta'e fedhii tiyyaan miti itti dhaladhe itti guddadhe achi keessa na guddisan akkas na guddisan waa itti guddadhe jiruu itti guddadhe aadaa itti guddadhe akkamiin gadhiisee waan biraa ta'uu danda'a. Kana amma kan itti dhiibatu. Itoophiyaan handi naati Itoophiyaan handi akkasiin ta'etu barbaanne yoo isin tokko akkasiin ta'etu barbaanne yoo danda'ame yoo silaa akkas danda'ame dargiin maaf hin danda'in yoo akkas danda'ame Haayile Sillaasee man danda'in. Biyya dargiin ka'u sabaaf sablammooti mirga keenya argatuu kan afaan keenyaan dubbatuu kan aadaa keenyaan dubbatuu kan fi bulchuu qabna jettu meeqa sabaaf sablammooti gaafas waraana hidhattee 17 sabaaf sablammooti Itoophiyaa keessa jirtu namni qawwee qabatee hidhatee ka'eeru gaafa dargiin ka'u 17 TPLF wal irra guddaan ka irra cimaa isaa waan ta'eef isaan dhufanii jenna gatteeyanii gaafas mari'atanii sirna kana fidan sirni kun garuu sirna bareedaadha keessattuu Oromoon gahee guddaa taphate. Warri har'a amma ashaan maanii abaa'oodhanii jibban kun amma namni amma rabbi isaa balleessuu maanii leencoo akkana nu godhe maanii jedhan at least waan xiqqoo takka waan har'a afaan Oromoo jedhanii amma namni afaan Oromootiin taphatu godhan waan har'a sirna federaalizimii ka Oromoon garuu namni hundi fedhu ka amma itiksii fi siiviksii namni hundi baratee amma waa'ee naamusaaf maanii waa'ee lammummaa baranne kana uummata har'a nuti jibbinu jaarolee amma dhumataa hartu amma umurii du'aartu amma har'a nu jibbinu kanattu carraaqee gaafasi godhe. Umurii isaanii jechuun jiruu isaanii dhiisanii. Walillee kabajuu amnaa hammaatullee nama keenya waliin teennee hammeen nama biraa jibbii isaanii wal qabatte ifi yoo goote nama biraallee godhuu dandeetta. Ati waan jiraanne maan jira nama biraa akkamiin jireessitame. Uummanni Oromoo wanni nuti fi bulchineennuuf nama biraa jibbii isaafi.
Har'a nama dhumate har'a akkana dhumate eebee akkana godhan nama ijoollee fixan amma kenna Wallagga keessa ijoolleen dhumatte nama fite haga ammaa rabbi beeka. Garuu mootummaan maal jedha shanii akkana gootee kun akkana gootee fixxe. Nama shaniin bu'aa isin siyaasaa haga ammaa manni ABO'n yeroo dheertuu achi keessa naannoftee jirti. Duraanillee gaafa ganna torba saddeetirra jalqabe torba saddeetirra jalqabe yeroo dheertuu achi keessa turte. Hangaafas waan si ajaa'ibu keessa nama Amaaraaf ture waraana sana. Ganna torbaaf saddeetti hangaafas xoxoo fageessaa ture. ABO bara Tigireen dhutte. Nama Amaaraaf ture. Nama gaafas wareegamee jira gaafas. Jechuun kan jedhu barbaade akka namni kun yoo amma fakkeenyaaf nama nadhiin ijoollee wal qabee fixe mee siyaasi namni ABO irraa argatu maal jettaan? Tole Alex mee. Yommuu silaa fixe kunoo akka ABO'n gootu argitanii akka ABO'n balaa qabdu argitanii akka ABO'n gootu argitanii jechuu barbaadani malee mee maan godhii isaa waan kana fatama jechuu waan jechuu barbaade Oromoo ifin sobina. Yoo ifitee Nami biraa ammoo namni dhuunfaa kaasii achi fiigu. Itoophiyaa kun takkatti godha maanii godha Itoophiyaan takkatti ta'uu namni jibba hin jiru. Itoophiyaan takkaa ta'uuf ammoo yaadaan tokko ta'uu waan. Itoophiyaa jechi jedhu biyya wanni jedhamu. Akka warra ammayyuu Abiy jala utaaluu kana warri jala utaaluu kun Amaarallee waliin jiru warri kun warra magaala keessa jiru kun warra naafxanyaa nu jennuun kun Amaarallee mutu baay'ee wayi. Warri kun dantaa qabaa fedhii qabaa biyya san yeroo dheertuu fi nyaatee dhugee qabeenya amma argitan ka adda addaa jiru kana argatee jira. Yeroo dheertuuf qabeenya isaaniitiin hojjechuuf iyyamu. Qabeenya isaa haa qabaatu garuu sirnaan biyya san ka Oromiyaa keessa jiru seera Oromiyaan ittiin bultu keessa buluu qaba. Dirqama sana. Ka Tigraay keessa jiru seera naannoon Tigraay uummanni Tigraay itti amanu buluu qaba. Ka Somaalee keessa jirullee seera biyyi naannoon Somaalee ammallee seera federaalaa ka waliigalaa uummanni sun waliin ijaarratellee ittiin buluu qabda. Kana didan isaan amma. Kana didan. Si galtee nuti akka Oromooti wanni isin godhuu qabdanu ijaarama jabaadhaa hidhadhaa. Maan godhuuf nama jeessa nama balleessisa doonxiini ka hidhattuuf ka karaa wanni gootuuf if eegannoof self defense. Har'a uummanni Tigraay baar wanni heboo jechuudhani addunyaan ta'u amma lafa rabbiiti lafa addunyaa kanarraa itti baay'ee amma dhiisaa wanni kun balaa guddaa fiddii Itoophiyaa qofa doontiin naannoo gaanfa Afrikaa san guutuu diiguuf deemti jedhanii wanni sodaatee asii achi fiiguu fi humna siin qabdu. Humna ofirraa dhoowwatte ammallee ofirraa dhoowwatte waan shakkii qabu miti. Mee tole Alex waraanni fakkeenyaaf akka tangafa jettee waraanni Ameerikaa seeraa fi heeraa biyyaatiin bula. Waraanni biyya sanii seeraa fi heera cabsee naannoon tokko aangoo qaba. Aangoo naannoo tokko cabsee deemee yookiin diini daangaa biraatii dhufeetii miti. Tigraay haloluu deeme. Oromiyaa keessa dhufee haloluu fi naannoon Oromiyaa heeraa fi seera mootummaa biyya saniitiin bula. Mootummaan suni mootummaa federaalizimiidha. Garuu cabsee wama muummeen ministeeraa nami jedhamu kun isaan ajajeef dhaqanii uummata Tigraay irra lola banuun kun uummata Oromoo irra lola banuun kun seera jettee amantaa? Seerri kun akkamitti ilaallama? Seeraam jechuun maal sitti fakkaata? Adoo walii galteen jiraate adoo amma fakkeenyaaf mootummaa wataaddarri amma agartu kun seera beeta dhugaa amanu ta'e adoo walii galtee qabaate hamilee qabaate hamilee Itoophiyummaa ka biyya san agartee namni tokko Oromoo Amaara Tigiree maani adoo hin jenne nama Itoophiyaa ta'e hunda eeguudha yoo isaa birmadummaa biyyaa eeguu jechuun naannoo san daangaa biyya sanii keessatti diina alaa dhufu ki biyya san miidhaa irra geessuu danda'u irraa eeguudha. Kaayyoon guddaan inni guddaan kan. Silaam akka dhugaatitti yoo silaa wataaddarri kun agartee hamilee Itoophiyummaa qabaatee biyya sanii irratti biyyi sun tokkummaa qabaattee uummanni illee agartee bakkuma hundaa Oromoo adoon jedhi Amaara adoon jedhi Tigiree adoon jedhi jaalala namni wataaddara sanii qabaatee hamilee qabaatee dhugaarra turee jiraate. Kan amma Abiy qofa hamannu akkuma duraa'uu jalqabee wataadarri kunniin keessatti agartee gahee guddaa olaantummaa haa qabu. TPLF waan tureef
jibbaansi uummanni biraa jibbu kamaanii kun hamilee cabsa nama wanni beekotaa dara jechuun mi'aawu. Ammoo diigama keessa qoqqoodamiisa uumee jira. Adoo silaa dhugumaan agartee wataaddarri kun wataaddaraa Itoophiyummaa qofarra ijaarame ka saba kana hin jenne sammuu isaa keessa ijaaramtee disipiliinii saniin dalagu taate Abiyyilleef ajajamuu qabu yeroo ammaa kana. TPLF illee ajajamuu qabu biyya sayyoo isaaniiyyuu wanni godhu barbaadan kuulleen bakka bu'aa uummataati kuulleen bakka bu'aa uummataati isin yoo isinii waliin galini nu dantaa kennaa mutee duubaan deebuu ofirraa silaa harka adoo irraa qabatee yoo isaa isuma waan adda addaa goggoodhaan warra lachuuyyuu adoo aangoo irraa buuse an gammachuuti. Maaliif jennaan yoo ka badii barbaadanu yoo ka lola labsanu they are good jechuun waan gaarii miti hin beekare wataadar jechuun wanni guddaan nagaa biyya sanii eeguu waan ta'eef jecha anka jechuu barbaade akka haqaatitti ka TPLF faana dhaabatilleen ka amma isaaf ajajamelleen waan gaarii miti. Galee ifattan fakkeenya kaa'achi jirulleen nuti warra kanallee deeggarru isinillee warra achi godhuun deeggarru isinummaan garaagarummaa jirtu fixadhaa jedhanii adoo ifa baanii siyaasa keessa baanii irra isaanii sila gaariitu wannaan sila irra na gammachiisu akka kiyyatti amma ilaalcha dhuunfaa kiyyaati. Garuu ka amma naannoo Tigraay sunilleen Tigraay qofa ta'uu qaba. Akka biyyattiitti biyya san balaarraa baraaruu qabna jedhee ka yaadatu ka barbaannu akka wanniitti ka barbaannu malee nuti akka naannoo tokko qofaa ka godhu hin barbaannu. Garuu akka security Oromiyaa keessatti ijaaramteetitti akka fakkeenyaaf amma Oromiyaa keessa ijaaranii nama hedduu leenjisan namoonni kun Oromiyaa nagaa Oromiyaa eeguu qabu. Ilaalcha siyaasaa kan namni dubbatuuf kan namni barreessuuf kan wanni akkana jedhuufi nama kana ijjeesuu hordofuu maanii godhuun barbaachisu. Siyaasaan dalagachuun nama hidhate ka security yookaan nagaa yoo namni badii balleesse yoo namni waan tokko balleesse badii isaatiin manni murtii waraqaa wanni baasee dhattee itti kennitee ka qabu poolisii jira. Garuu warri silaa hidhate ka uummata kana nagaa biyya kana nagaa eegatu ka nagaa biyyattii ka waan qaama hidhate fa'aa ka qaama rakkoo uumame dhufa irratti miidhaa yookaan hanna maanii waan yakka adda addaa dalagu irratti godhu yakka hordofa. Profeshinii isaa qabaami. Militarii ammoo yakka hordofuu miti kaayyoo isaa humna hidhatee biyya kana cabsuuf deemu. Humna hidhatee karaa adda addaatiin seera ala wanni godhu. Yookaan ammoo ka biyya alaarraas ta'uuf birmadummaa biyya sanii cabsu irratti ka tarkaanfii fudhatu qabu. Amma wali waraanisa jira jechuudha. Amma waraanni guddaan walirra deemu akka allaalu jechuudha. Haga ammaatitti Tigree wanni isii argisiisu jirtu haga ammaatitti wanni kun silaa jaarrummaa wayiitiin godhuu isaanii hafuu addunyaanu silaan dhiichuu nu ammoo haga ammaatitti ifirraa diffeend yookaan ifirraa qolatiisa qofa itti goona. Yommuu amma waraanni kun ittuma deemee ittuma muddamanii wanni jedhanii waraana dhugaa ganaa jalqaban. Waraana qawwee cimaan meeshaa cimaa ka wataaddarri illee itti hirmatu. Amma hannaati ilaaltu wataaddarri hedduutti hirmaatee hin jiru yoo beektaa leadership commandii yookaan ajaja kennu ta'e malee hirmaannaa guddaa itti godhee jiru. Gama hundaanuu amma wataaddara wanni fayyadamanii jiran. Uummanni Itoophiyaa abiyyi garee amma abiyyi falleen wataaddara adoontiin milishaa ifi dura aansanii bara amma wanni sanillee yaadatta. Bara ammatti Eertiraa fi Itoophiyaa wal lolchisanillee bara amma TPL wayyaanee san nama womaan been ka ji'a lama ji'a sadi qofa leenjifame ifi dura dabarsanii namni akkasuma xuruuramee dhumate jechuudha. Bakka hundaa hin beekta magaalaa adda addaati fakkeenyaaf nageelle ture gaafas haayiskuulii jalqabe ijoolleen nu biraa yaate hiriyoota kiyyaa nama meeqatte achi dhumatanii batan jechuudha. Namni uumaan deeme akkuma deemeen waraana dabarsanii akkuma isaa amma akkuma baay'ee warra horsiisee qotee bulaa naannoo Amaaraa milishaa maanii kana ayisuusuu rafanii waraana professional ta'e nama akka malee hidhate itti gadhiisanii uummata olaanaa kana haxaa'ee bakka qabateera majoo bakka wanni qabateera mijigii keessa seeneera galtee akkasii lafarraa haxaa'ee nama hedduu nama wanni akkasii galaafatu danda'e jechuudha. Kanaaf Oromoonni
akka Oromootitti waan tokko bu'aa waraana kanaa hin jirtu. Injifataallee hin jiru. Akka amma tilmaama kiyyaa qofa doontii akka amma hayyoota adda addaa namni beektaa sila dantaa Itoophiyaa irraa hin qabne kama nama beektee muuxannoo ogeessa addunyaatitti waraana akkanaa injifataallee hin jiru. Wal balleessee qofa wal balleessee wal haxaa'ee yoo fedhe amma kun dhuma biyyi ta'uu danda'a. Dhuma isaa dhuma mootummaa biyyi jechuun ta'uu danda'a. Maali jennaan waraana akkanaa kun dhaabbatu badaa. Qoqqoodamiisa uumaa isumaam akkamiin lola kana jalaa baraaramna waan jedhu Oromoo addootti yaaddee akka malee bareeda. Ifi qopheessite. Yoo balaan dhufte akkamiin if baraaruu dandeenya. Saba hedduu as keessa jira, nama hedduun nu keessa jira, baay'inni uummata Itoophiyaa Oromiyaa keessa jira. Akkamiin if baraaruu dandeenya waan jedhu irratti haga danda'amee ammoo namni adda addaa nagaa akka nagaa bu'u barbaaduu qaba. Akka nagaa bu'u barbaaduu qaba. Duraanuu biituun bar miidhaa adda addaarra jirti. Gaduma deemisa jirti. Wanni tole hin jiru takkaallee. Kanaafuu waraanni itti hidhamee irra nu balleessaa irra miidhamna malee uumaarraa wanni argannu hin jiru. Uummanni kan waraana keessa hin jirre iyyuu kadhaarra jira. Uummanni gargaarsa adda addaa barbaadaa bara. Yoo xiqqaate amma namni miliyoona 15 sababa waraana kanaan godaanaa jedhamee yaadamee jira. Sababa miidhama kana gargaarsa adda addaa barbaada namni hagana geessu. Fe'an hagana geessu hundinuu miidhaa hagana geessu hundinuu akka biyyattiitti nama hunda miti. Hojii waan sila misooma hojjetu achi darbatta. Waan kadhattee fiddu achi darbatta jecha. Misooma dhaabate jijjiiramni dhaabate. Kanuma jecha wannan jedhu barbaade. Mee tarii gara xumuraa deemuu yaalla. Lolli deemaa jiru kun abbummaan ka'een nuti jechuu dandeenya. Lolli kun ka'een nuti jennee ibsuu dandeenya. Abbummaan lolli abiyyi. Alex carraa egaa siifidha. Mee mootummaan Ameerikaa keessa warra aangoowwan qaqqaban gariini abiyyi federaalizimii amma jiru kana diiguu akka hin dandeenye ittimuu jalqabaniiru. Akeekisaa jiru. Inni garuu federaalizimii kana diigee sirna Minilikii yookiin Haile Sillaasee san jaara jedhee hawwii qabu ture. Garuu isaan kana godha jettee innaan beekadhu jedhanii of eeggannoo isaan laatuu jalqabaniiru barreessaniiruufis. Mee tarii yoo federaalizimii diiga jedhee hawwaa jiru kana yoo hin diigne ta'e yoo akka inni barbaadu san hin gooneef nugusa ta'uu dadhabu ta'e namichi kuni akkam ta'uu danda'a waraanni kunis ka'eenuu ta'uu danda'a jettee yaadda. Waraanni kan nama hundaati amma Itoophiyaa akka wanni itti jechuun bu'aa waraana jechuun miidhaa waraana sanii yoo ta'e nama hundatti irraa qoodamuu deema. Anillee kaasii jiru achi Itoophiyaa keessa jiru dhiisi atillee kaasii jirtu irraa qoodamuu deema. Maaliif jennaan yoo namni keenya achi miidhaa irra geette balaan geetu beelli hongee balaan namni waan ta'u dhabee karaa bahuu dhabee maanii ta'u waan qabdu asii dabarsitee kennis gaaf. Dhiigalee miidhaan jechuun kanuma beeku. Akka silaa kaayyootitti inni nama kaayyoo kana barbaada. Injifatee sanuu be injifannoo akkamii seetaa injifannoo 7-2 keessa umuree nama isa hidhee meeshaa isaan qaban san cufe jalaa gubee jalaa balleessee mootummaa inni barbaadu nama inni barbaadu walta qabee achi kaa. Amma nama achi kaanullee bar qopheessanii jiran. Galee yeroo gabaabaa keessatti achi dhagee fixee waan kana inni godhee dhufaadha kaayyoo isaa. Nama achi kaan jette kanarratti gaafatuu barbaada. Seerri biyya sanii naannoo Tigraayiitiif abbaa feetati shuumtee achi yookiin muuddee erguu dandeessama uummata naannichaatiif filata nama isaan bulchu. Akka seera nama seeraatii miti amma silaadoo manni maree federeeshinii maaniin bakka bu'oota uummataa maaniini yoo silaa dhugumaan uummatarraa filamanii jiraatan ta'e uummanni Tigraayilleen keessa jiraate yoo fakkeenya rakkoo akkanaa uummanni dhugumaan uummanni kun seera cabsee jiraate. Akka hin laale bakka bu'aa sila yeroo ofi ka mootummaa maani jedhama yaadaraa maani amaariffaan jedhan san jechuun yeroodhaa fi bakka fe'uun waan danda'amu na fakkaata akka hin laale. Akka sila isaan fakkeenya isa hordofanii godhanii garuu bakka bu'oota uummataa keessa already mootummaan naannoo Tigraay uummanni naannoo Tigraay hin jiru.
warri amma bakka bu'e kun illeen amma bakka bu'aa uummataatu abiyyummaan mataa isaati uummanni kun namni nu amanu hin jiru namoonni kuniin akka sirriitti hin filamne filannoon sunillee soba turte kanaafuu haga bakka bu'ummaa uummanni dhugaan ka uummanni filate namni dhugaan uummanni filate bakka nu bu'utti jijjiiraa biraallee hin goonu wanni guddaan riifoormii yookaan jijjiirama adda addaa akkaataa namni fedhu yallaan deemna malee jedhee dubbataa ture bara jalqaba hin beeyoo qabatu ta'e. Waan tokkollee hojjennu maaliif jennaan namni amma bakka bu'e kun amanamnu. Ana callaa amantanii amana callaa akka wanniiti fudhatama waan waadaa isin seenee fi amantanii nama bakka bu'oota kadhan kana amantanu. Kanaafuu nama jabaa bakka hundaa ba'ee nama biyya san bakka bu'u ka uummanni jaalatee filate walta dhufeen duubatti jijjiirama barbaachisu fakkeenyaaf akka konstituushinii jijjiiru yookaan fooyyessuu yookaan fakkeenyaaf maa fooyyessan namni jedhu hin jiru garuu waliigaltee barbaachisan. Wanni amma Jawaari fa'a awwaalaniif san wanni amma Baqqalaa fa'a awwaalaniif san badii biraan balleessine badii akka biraan qaban wanjala yookaan wanni biraan dalan. Biyyi tun tabbaa tokkooti miti amma fakkeenya Jawaari Pirofeesar yookaan nabiyyi wayiiti miti garuu akka waraanni kun dhufu harka dhibbaaf dhibbat dubbatee ture harka dhibbaaf dhibbat warri kun akka waraanaaf qophaa'aa jiru waraanni waliin akka Itoophiyaa keessa ka'u harka dhibbaaf dhibbat jala baay'ee sirrii maaliif jennaan waan amma gaafas deemaa jirurraa ka'eeti yaa dubbata. Kanuma ati ka'uu baatu dandeettu. Nuti lama waan amma keessa jiru kana ilaalla. Haga ammaa haga hidhaminirra haga ammaatiyyoo amma adeemsi deemaa jiru kun deemee dhumisaa abii haga danda'utti waan fedhe haa ta'u yoo gidduutti ijjeessan du'e yommuu inni fedhii yoo guyyaa isaa ga'e du'e yookaan ammoo wanni ta'e yoo dandeettii isaa maali sirna mootummaa ammaa kana balleessee ka inni fedhuun bakka buusu kanuma dhumisaa. Danda'a hin danda'u san yeroo gabaabaa keessa waliin ilaalla. Wanni isin jechuu barbaade mi'a asirratti amma na irra deebi'i. Warri gaafa TPLF bilbilaa aangoo lakkisaa baa isinii dhufaarra jennee jedhanii hin jiru. Warri sun amma isaan leenii federaalizimii kanatti hin bu'inii jedhaniiranii. Abiyyi dandeettii. Akka hayyootaatitti. Jechuun kiyya TPLFin aangoo kennaa deemaa warra jedhanii jira. Dhugaa aangoo lola wanni. Dhugaa jirtu dubbatuu qabna. Biyya alaa kuni warri amma nu keessa jiru kuni aangoo kennii deemi aangoo akkas jedhanii taphataa turan. Ammallee isaan leenii akka federaalizimii kanatti hin buune itti akeekkachiisaa jiru. Sun immoo dhugaa jechuun amma federaalizimii kana wanni dhiisii jedhanuunii fi sababa isaa wanni guddaan maanii biyyi tun seenaa hedduu qabdi. Jechuun keessa dhufne akkaataan keessa dhufne. Murteessa biyyi tun amma Itoophiyaa jechuun biyya sabaaf sablammoota adda addaati. Nama tokko haa ta'e nu dhiigaan tokkuma bara amma fakkeenyaaf nama Amaara Oromoo maani an dhugaa dubbachuu kan jechuun garaagarummaa ilma namaa kana garaagarummaa irraan qabu. Garuu tokko haa ta'e nu akka namaatitti akkuma tokko dhiiguma diimaa qabnaa bifalleen namni kun tokkuma yoo fakkeenya nama isaa dubbatu dhagarte malee namni kun akkana laalte namni kun Amaara namni kun Oromoo namni kun Tigiree namni kun hin jettu. Namni nama. Akkuma amma faranjiitiif iyyuu nama gurraachaaf adii kanallee bifaan gargar hin baachu. Achi yoo deemte amma namni kun waluma fakkaata gosuma tokko. Garuu wanni garaagarummallee nuti qaamnu garaagarummaa ta'e namu amma aadaa adda addaa keessa guddate afaan adda addaatiin guddate ilaalcha adda addaa keessa guddate. Akka biyyaati biyya jechuun waa walii galaati waa waliiniiti daawwitii jechuun ilaalee jennu kana namu keessa if ilaaluu fedha namu keessa if arguu fedha Tigireellee keessa if arguu fedha Oromoolleen keessa if arguu fedha Amaarlee keessa if arguu fedha Affaarlee sabi hundinuu keessa if arguu barbaada. Biyyaa mutiire seenaa biyya sanii keessa if arguu barbaada siyaasa biyya sanii keessa if arguu barbaada dinagdee biyya sanii keessa if arguu barbaada. Kan immoo godhuufi waan gisee tokko kaatee ambeettaan beeka beekumsa qabaa fi jechi dalageera maanii gara jinnii dhufee Maarsii dhufee yoo jettee kophaa teettee wanni ati gootu hin jiru. Kan ati goota dandeettu wanni ati bulchaa jedhaniif wanni ati hoogganaa jedhaniif nama kana walta qaddee qaama dhimmi ilaallatu Affaarirraa, Somaaleerraa, Oromoorraa, Amaararraa walta qabdee gulanteessite biyya tana akkamii bul sirna kan godhan sirna akkamii ijaarran sirna isa ijaarte sirna sanirra cichita. Sirna sanirra nama kana dhoogita. Sirna sanirra sirna kaanni kun hin diigamne goota.
adoo har'a fakkeenyaaf abii sirna federaalizimii san dhugaa godhe uummanni Tigiree kun fakkeenyaaf sirna san balleessuuf godhe uummanni kun hundi adootti hirmaatee namni kun halkanii guyyaa nulli asitti hirmaannee akka mootummaan sun kufu akka mootummaan sun humna mootummaa kana jala galu goone waan gaarii maaf akka sirni sun hin diiganne bar har'a immoo abiyyam afaan himaa jedhe sirna federaalizimii akka hin diiganne barbaadaa jedhee afaan Tigireetii fi afaan Amaariffaatii ka televezyiinii Itoophiyaa irra dubbataa ture akkas jedhee dabarsee beeku. Uummata Tigraay jedheen sanuu afaan Tigireetiin inni afaan Amaariffaatii kan dhage. Ilaa sirna mootummaa ka isin dhiigaaf lafee gootota Tigraayitii ijaartan dura bu'ummaa ijaartan har'a warri juntaa maanii shiftoota maanii ta'anii diiganii an sirna isaa akka inni isinirraan diiganne isinii godhaa jiraa jedheetiin afaan Tigireetiin dubbatee dabarsee jecha. Maal jechuuf waam? Mee naannuma Tigraay tana waa isaan dur nu godhan dhiisi. Mee naannoo Tigraay tana yeroo ammaa yoo ilaalte naannoo san cufa Itoophiyaa keessa jirtu naannoo meeqa jira? Addis Ababaa fi Dirreedawaa gara 11 ta'eetiin naannoowwan kun 9 jira. City administration bulchiinsa magaalaa kan jedhan yoo Dirreedawaa Addis Ababaa waliin fudhatte gara 11 ta'eetiin miti. Achi keessa lafti nagaan jirtu eessa jirti eessa? Tigraay malee. Hin jirti. Bokkoo fuuta. Hin jirti. Lafa Tigraay isaa amma abbaan fedhe yoo dhaqe yoo feete achi yoo bulte yoo feete achi wanni yoo ta'e namni tokko namni silaalu hin jiru. Nagaan dhatta barataa keessatti dhatu achi ergitee nagaa ergatta sodaa malee dhattee dhufta waan feete goota bakka feete sun hundi isaantu sirna isaanii ijaarratee cimanii biyya isaanii wanni godhanii sirna eeganii dhugaa eegatanii deemanii naannoo isaanii jira jechuudha. As gad dhufee amma warri kun balaa yoo dalagee balaa isaa amma jalaa baanee jira. Darri ta'e barama. Warri kun walumaan ture gaafas abbaan fedhe namni fakkeenyaaf sirna san hin barbaadin abiyyi illee ta'e lammaa yoo ta'e abbaan warra achi keessa jiru cufti isaanii dhiisanii biraa deemuu hin danda'an ture. Warri ofirraa dhiisee biraa deeme. Warri ammoo gaafas achi keessa deemee badii waliin dalagaa ture. Warra akka Juunaddi Saaddoo fal abboo dhiiroo badii dalage dhiifama gooneef. Namuu dhiifama gooneef isaallee dhiifama gooneef isaan waan Tigree ta'aniif dhiifama godhuu dhabanii kaan Oromoo waan ta'eef dhiifama goonaaf. No. Harka 97 namni amma har'a abiyyi waliin jiru. Nama gaafas TPLF waliin dalagaa ture. Nama TPLF mataa isii nama badaa itti cina qabde namni baay'een amma aangoo guddoo qabu. Nama badaa kadhamee gaafas nu TPLF warra amma wayyaanee amma gaafas durubuun ambiyeessan bulchitu. Nama irra hamaa akkasiin jettee even aangoofa keessaa dhumarra keessaa baache har'a eessa jiran tokkoffaa gubbaa jiran jechuudha. Warri gaafas wanjala dalagan jedhanii jibbanii dhiisan. In beeta akka nama badaa Allah fayyadaman hin beetan warri sun. Hamaa kan faayidaan kan inni kasaan cina baasa har'a abiyyi tokkoffaa godhee gubbaa aangoorra raree waliin deemisa jira. Yoo dhugaa barbaanne yoo dhugaa laalu ta'e. Kanaafuu namni kun yoo dhugaa barbaadu ta'e yoo dhugumaan biyya tanaaf deemu ta'e yoo namni dhugaaf deemu warra namaa waliin dhabu. Yoo namni dhugaaf deemu nama hin falma garuu uummanni baay'een si waliin jiraannaani yoo dhugaaf deemu ta'e namni si dura dhaabatu hin jiru. Oromoon maa barbaadaa turte mee? Dhaasaa haga gandaatiif gubbaatiin maan barbaadde? Nama jabaa, nama uummataa tolu, nama dhugaa dubbatu, nama dhugaa barbaadu, ilma haqa barbaadu, intala haqa barbaadu nu godha. Ifi haa bulchinu. Qabeenya keenya naannoo teenya irratti sirna lafaa bulchiisa lafaarra nu midhaassa. Qabeenya keenya nurraa wanni hin godhine. Ka durraa nurraa seeraan qabame kan nurraa haata nu deebisa. Sirni wanni sun jalqabamee ture yeroo lammaa wanni jedhu san. Achiin duuba waan san cufa ofirraa dhiisan. Isaanuma dubbataa bare. Paarlamaa keessa ta'ee jaarsa tokko baalirraa dhufe jaarsa dubbatuun hin qabattamu. Waan inni dubbataa ture jechuudha. Kanuma kana yoo hin beekne kana yoo hin dhagarre nu amma har'a adoo iyyaa oollee booyaa oollee abii jala deemaa oolle abii tokkochi maan sii godha yoo sirni jabaan kana hundi itti amanu hin jiraan. Wanni abiyyi irraa amma nu barbaannu silaa qabeenya abiyyi irraa barbaaduu qabdu qarshiin sii fiduu miti. Mana barumsaa kan inni ijaaru miti. Adoo sirna jabaa ijaaree sirna sabaaf sablammiin irra walii galtu ijaaree sirna san keessaa har'a biyya san hin bulchaa jedhee ka'ee filannoolee filaate namni san filee hin jiru. Yommuu dabee nama ta'e tokko galee ta'e tokko waliin namni kun akkana godhadhee as micciira achi micciira achi utaala as fiiga Itoophiyaa dur bareeda durii tabbara durii san deebinya maani ganana malee saalle maani jedhee waa akkana haasa'u ta'e maan sii godha minni kun eessa si geessa
eessaan si dhaqa siin kafi bulchuu qabu namni hoogganaa jedhamu nama kana walii galchee tokkummaa beessanii eegee maqaa beessanii eegee deemu malee waan biraa wanni godhu hin jiru. Ulfaadhu Alex hin xumurraa gaaffii fidhadhee ture garuu ati yaada kaastarraa wajjechuu barbaade afaan Tigriffaatii fi afaan Amaariffaatiin federaalizimii ilmaan keessan dhumattee sanii ijaaruu barbaada jedhee ture jedhe. Garuu eegaa jedhamati katiibeelleef balleessaa jirtu warri wayyaanee sun jechuun warri keessan isaan balleessaa jiran diiguuf ta'anu isaan jaaruu fi afachu gaaffii sii fidaa. Kana jechaa jira jedhe. Garuu waggaa lamaaniif haga waggaa gara sadiitti deemaa jiru ummanni biyya sanii waan nu hojjetaa jiru kana argan jedhaa jiramu maal jechuu barbaadeetiin akkas jechuun kun waan inni hojjaa jiru argamaa jira ifatti fakkeenyaaf naannoo Oromiyaa keessatti afaan Amaaraa hin hojjetu ture duraan. Naannoo Oromiyaa amma fakkeenyaaf ilaali naannoo Oromiyaa keessatti afaan Amaaraa hojjetu amma afaan Amaaraatiin hojjuu naannoo Tigraay keessa afaan Tigreeti afaanuma Tigreetti hojjetaa jira naannoo Debubii keessa afaan Amaaraatiin hojjeta. Naannoo cufa keessatti afaan Amaaraa akka dirqamaatti hojjaa. Sanbee akka inni wanni godhe ummanni kanan argu jedhee yaade moo inni federaalizimii akka inni diigaa jiru na hubatan jedhaa jira moo maal jechuudha? Waan inni dubbatee jira. Uummata Tigraayiitiif hin dubbanne bee. Uummata Tigraayiitiif muti kan inni dubbate. Inni guddaan namichi waan inni haasa'u beektaa nama sobuuf. Jechuun namoota amma Itoophiyaa kan biraa sobuuf. Si galee akka uummanni Tigraay amanne hin beekan harka dhibbarra dhibba beekan garuu namoota biraa sobuuf. Namoota biraa sobuuf malee kaayyoo isaa isnaati jechuun namni hin beeka. Kunoo bakka nadaajiin jirtu hin deemina yookaan isin dhawaa bakka alatti hin bayina maaniin ta'ina bakka wanni ittiin dhatina isin dhoonnaa hedhuu jiraanii maan kana yaalaa wanni jedhamu jiru. Ulfaadhu wayyamii Alex xumurree jirra daawwattootaa fi hordoftoota gumii bokkoo miidiyaa ulfaadhaa wayyamaa kaa qopheessee isin dhiyeessa ana shannaa fi goljaati alamuun Kanaadaarraa ani Ameerikaarraa ulfaadhaa wayyamaa yeroo biraa wanta deebinaa sagantaa biraatiin ulfaadhaa wayyamaa. Galatooma.